Ashamaa harka fuunee anaa dhufu isiniin jedha. Yeroo viidiyoo edit gootan jechaadha. Barreeffamoota adda addaa ka jala yaa'u akkaataa itti barbaadanitti qabadhee isiniif dhufeen jira. Kanaaf akka irraa gammaddan abdiin qabaa. Nafaana tura waliin ilaallaa isiniin jedha hordoftoota kee. Egaa hordoftoota kiyyaa kaayimastara keessan keessa ni seentu. Kaayimastara keessa erga seentanii jettanii bakka kana yeroo tokkoof ni cuqaastu. Erga cuqaastanii jettanii 16 kana filattanii seentanii hoo jettan an ammamee miidiyaa keessaa seenu akkana erga isinii banamee jedhee miidiyaa keessa seenee viidiyicha jechaadha barreeffamni jala yaa'uu barbaadu san fidadhee dhufa. Mee ammaaf kanuma haa fidadhu. Kanuma fidadhee haa jedhu. Kanuma fidadhee duplicate haa godhu. Mee isuma kana haa guddifadhu. Duplicate godhee duplicate gochuudhaaf isa irra gachuudhanii yeroo tokkoof jechaadha. Viidiyoo kanarra yeroo tokkoof gachuudhanii bakka tuqaa sadan kana ho'uudhanii jechaadha. Kunoo duplicate ka jedhu kunoo achi jira. Achi tuqee yoo jedhe lama naa ta'ee jira. Mee ammas sadi haa godhadhu. Sadi naa ta'ee jira kunoo amma akka argaa jirtan kanatti amma sadi naa ta'ee jira. Amma isa kana irra qaqqabdanii yeroo tokkoof erga akkanatti isinii bahee jedhee amma laayerii ni tuyxu jecha laayerii kana ni tuyxu. Laayerii keessaa miidiyaa effektii overlay jedhee kunoo tekstiidha. Asitti tekstii kana ni tuyxu yeroo tokko. Tekstii kana tuxxanii yootaan tekstii kana erga tuxxanii jettanii wanta jala isin yaa'uu barbaadan san jechaadha. An ammaaf mee paasti haa godhuu barreeffama tokko. Welcome to Sultube app channel, subscribe, like, share haa jedhu mee. Akkana haa jedhu ergasii okay gootanii egaa akkanatti okay gootanii jettanii diqqishuu ni guddifattu. Erga akkana guddifattanii jettanii barreeffama kana foontii isaa jijjiiruu barbaadan kunoo bakka kana tuyxu. As keessaa mee ani tokkuma haa filadhu kanuma haa filadhee haa jedhu ergasii raayitii gootanii achiin erga akkana isinii baasee dhee ammas halluu jechaadha. Halluu foontii kanaa qubee kanaa jijjiiruudhaaf kunoo as jala dhuftanii bakka kunoo background color ka jedhu kana dhuftanii yootanii kanneen lachuu ni bantan jecha enable fi full with background ka jedhu kana lachuu ni bantu. Lachuu erga kana bantanii jettanii ergasii raayitii gubbaa san gootanii erga raayitii gubbaa san gootanii jettanii ammas yeroo tokkoof kunoo kana qaqqabduu barreeffama kana akkana erga isinii baasee dhee halluu kana fedhamma halluu isaa kana jijjiiruuf bakka san tuyxna. Ergasii mee ammaaf halluu bulee kana godhee mee okay akkas haa godhu. Ergasii mee amma ka jalaa kana qabee haa dheereffadhu barreeffama kana jechaadha. Xiqqoo haa dheereffadhu. Mee walakkaa kana haa godhu. Asii achillee ka biraa goonna. Erga kana godhee jedhee okay gubbaa sana godhee barreeffama kana qabee jechaadha. Kun barreeffama argaartanii barreeffama amma gubbaa barreesse kana qabee akkanatti qabee jechaadha. Xaafii kana keessa erga akkanatti nu bahee jedhee erga kana qabnee achi geessinee jennee kunoo kara harka bitaa kana jechaadha. Waa baay'ee jira as keessaa mallattoo furaa fakkaatu sana kun argaartanii mallattoo furaa fakkaatu san yeroo tokkoof ni tuqnaa. Erga akkanatti tuqnee jennee barreeffama kana qabnee gara bitaa kan akkan harkisna. Gara bitaa kan harkifnee haga caafii qubee haga asii harkifne jechaadha. Erga asii haga asii harkifne jennee animation ka jedhu kunoo gubbaa kana argaartanii mallattoo kunoo akka ida'uu wayii argaartanii isa kana yeroo tokkoof ni tuqnaa. Erga isa kana tuqnee jennee ammallee kana qabnee kara harka bitaa kan akkan harkisna. Akkana harkisna. Akkana erga goonee jennee mallattoo raayitii gubbaa san akkana goonee akkana goona. Mee amma okay goonee haa laallu. Kunoo argaa jirtanii welcome to
sultube app channel subscribe like share jedha kunoo akkuma argaa jirtan kana ergasii amma as dhaabatee asii achi hin jiru kunoo argaa jirtanii jala amma kanallee mee itti haa daballu kanallee jechaadha kanuma qaqqabnee duplicate goonan mallee kanuma qaqqabee duplicate haa godhu erga akkana godhee jedhee harkisee jechaadha kan akkanatti erga kan akkana hoo barbaadan isin jechaadha barreeffama kana bichaanillee isin haayaa hoo barbaadan akkanatti illee dhiiftanii itti banattanii hojjettan okay gootanii jettan jala yaa'uu ni danda'a hoo barbaadan wanta biraallee jijjiiruu dandeettanii anammaa mee irra gattuqee jechaadha namaaf mee barreeffama san jijjiiree waan biraatti haa deebisu kunoo ka gubbaas irra gattuqee jedhee barreeffama kana irra gattuqee jedhee bakka san tuqee jechaadha jijjiirame mee amma kana haa haqu kana haqee haa jedhu mee baga nagayaan gara chaanaalii kana dhuftan subscribe like haa jedhu mee akkan haa jedhu ergasii gubbaa kana tuqadha okay san kunoo akkanatti erga isinii baasee jedhee amma okay gubbaa sanii tuqna ergasii amma haa ilaallume xiqqoo wal qixxeeffadha kana okay godha amma mee haa ilaallu kunoo akka ajaa'ibaatti jala yaa'utti jira akka irraa gammaddan abdiin qabaa hordoftoota kiyya kunoo amma welcome to sultube app channel subscribe ka jedhu sun tareera amma kunoo kunis baga nagahaan gara chaanaalii kanaa dhuftan subscribe like share jedha amma kana fixannee jira amma ka gadiin ol yaa'u jechaadha ka gadiin ol yaa'u yeroo dhuma viidiyoo adda addaa jechaadha namoonni akka fiilmii wantoota akkasii hojjechuu barbaadan fa qopheessan ebaluu eekalee wanta bakka galata fa wanta akkasii fa warroonni godhuu barbaadan akkasuma warroonni walaloo adda addaa dubbisuu barbaadan karaa salphaa ta'een jechaadha akkanatti hojjechuu dandeettanii ammas mee miidiyaa irra tuqee halluu tokko haa fidadhu gurraacha kana filadhaame akkanatti qabee ufafoo xiqqoo nu butaa ergasii okay ni godhadha ammas laayirii keessa seenee tekstii haa tuqadhu mee ammas paasti haa godhu barreeffama tokko paasti godhee mee xiqqoo waattaa dabaluu erga akkana jenneen inni okay godha dhiifama xiqqoo barreeffama kana mee haa gaggabaafadhu barreeffama kana erga akkana gabaabsee jedhee as tuqaa xiqqoo wal qixxeessaa kana jechaadha ergasii kana mee akkanatti haa bal'isu yoo barbaadan isin halluu kanallee godhuu barbaadanii adiillee godhuu barbaadan hojii jiruullee barbaadan amma mee bulee duratti isa irratti haa deebisu yoo barbaade kana irratti haa deebisu ka isinitti tole jechaadha laaltanii isin halluu mee anammaaf adima duraa isa irratti haa dhiisu erga akkana guddisee jedhee kunniillee asinillee nu qixxaayeera amma barreeffama kana fuudhee gara jalaa akkana gaggeessa erga akkana gaggeesseedhee kunoo mallattoo fuuraa durattiisan yeroo tokkoof ni cuqaastu mallattoo fuuraa erga cuqaastanii jettanii animation ka jedhu kana ka harka mirgaa kan argaartanii kana erga akkana fuutanii jettanii animation ka jedhu kan akkuma durattiisanii jechaadha isa kana mallattoo ida'uu kana ni tuxxanii ergasii kana qabdanii gubbaa akkana geessitan erga akkana geessitanii jettanii mallattoo ra'atii asii kana tuxxanii akkana gootanii mee haa ilaallu ammaliin kunoo argaa jirtanii akka ajaa'ibaa kana jechaadha akkanatti hojjechuu dandeettanii akka ajaa'ibaa kana waan isin tole jechaadha akkana barreeffachuu dandeettanii kunoo akka ajaa'ibaa kana jechaadha hojjennee jira kanaaf hordoftoota kiyya
akka isinitti tolee hedduu abdiin qaba. Kanaaf warroonni haaraa taatan subscribe like share godha. Akkasuma warroonni maatii channel kanaa taatan subscribe like share godha. Na jajjabeessaa isinin jedha ilmaan Oromoo. Anis channel YouTube urga banadhee urga channel kana banadhee jedhee haarayaa kanaaf na jajjabeessaa ilmaan Oromoo wal qabna isinin jedha. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.